mucaa ajjeesatti nitrikiidhaan duutamoo billaadhaan duutamoo fannifamuu sii wayya. Ani mimmaan hubuu dandeen dubbadhu. Garuu wanta akkana yaadadha ture. Innis immoo maali yoo jettan? Immaa koo baay'een jaaladha. Armee koo baay'een jaaladha. Otoon armee koo hin argine maal onan ajjeesnaa jechaan hin ture. Al takkaaf carraa naa kenna. Waaqayyos kanan kadhadhu. Deebii isaanii tan deebisa otoo hin ta'in carraan armee koo argu bichaa carraa takkitti naaf kennaa jechaan ture. Carraa takkitti kanan armee koo ittiin argu. Garuu carraan isa tokko biddeenuma gimmaashaa argachuu hin dandeenye. Baay'een jaaladha armee koo. Garuu torban irraa bakka ashaaraan achii baheera. Arkuma kiyya irratti mul'ateenis kana dubbadhu qaaluma tokkicha garuu bicaan kun du'eera mucaa tokkicha ana bichaatu mana keessa ture marbaatiidhaan qabee adu'u harka koo irra jira nu ajjeestu wanta ni beeka tokko hin jiru. Isaan bakka anumarratti muranii du'uu qabaatti jedhanii yaaduutu jedhanii isaanuu maaliin ajjeesu qaraxiitii mataatti na hidhanii akkasitti fannifamtanaan jedhani. Qaraxiitii mataatti siidhama sana booda fannifamtanaan jedhani. Kanatti muraniiti ijoollee keessaa na baasanii kutaa tokkotti na galchani. Kutaa sana keessa wanti na agarre hin jiru. Amma torba sadii booda ijoolleetti makameen guyyaa 18 moo akkasan ture ijoollee gidduu dhiyaata uyyuu malee kana iyyuu argan tokko isaan biraa deemee dukkana keessa na bulchaa na garafaa achitti na gaafachaa agabuu na bulchaa. Sana booda gadi ba'ee ifan argu ijoolleen kun irra kan gibbii keessa kan hojii hin hojjisiisu kan hojjetan hin jira. Ani garuu hin boosu socho'u ture na eegu ture. Nabsa gadaa inaan jedhu. Baxaan bakka akkamittiin akkasinitti hin beeku. Kanumayyuu ta'ee gaafa guyyaa 18 immoo guyyaa 20 booda ijoollee sana biraa na baasanii. Atama bakka asirratti faradameera du'uu qabaatta naan jedhani. Du'uu qabaatta. Mucaa kana ajjeesteerta. Ati du'uu qabaatta naan jedhani. Baay'een boo'e. Eenyummaa kiyya amma nan boo'e. Of dhiisetti namma ati kooti boo'e. Carraadhuma maatii koo argu bichaa takkuma naa kenna. Yookaan biyyaan nagaas na deebisaa yookaan immoo bilbila naaf kenna nan dubbisaa hin jedhe. Hunduu isaaniitu narra dhaabatanii gaafa sana. Namichis abbaan mucaattis niitiin kiyyas hunduu nagatanii sokkanii. Poolisoonni kana qabanii na darbaa kifili dukkana tokkotti na galchan. Ifa takkumallee hin argu ture. Lafa sana taa'ee waan hin agarre hin jiru. Waan dubartiin argitu lafa sanatti waan hin agarre hin jiru. Achi keessaa kan na baasanii dukkana ture. Dukkana dhufanii mataatti wanna gurraacha wayii mataatti gadi na keessi. Akkasittiin mana qulqullina nagashiti turte dubartii takkittiin. Sana booda moochitti na deebisee natti cuftee uggaachi keessa tola seessitu garuu nara fuularra na fuuti. Caranii takka bichaatu natti gadi ba'aa ture. Bakka hin taa'ee jirutti. Sana booda sa'aatii galgalaatii fi ganama bichaa dhuftee na fuutee na baasti jechuun na deebiste. Sana booda achuma ciisaa tura. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo koo gaariidha. Dhugaan isiniin jedhe. Jiraachuun koo baay'ee I don't know. Waaqayyo gaariidha. Maqaan isaa ulfaatu har'a ga'uu kootti nan ajaa'ibsiifadha. Hojii waaqayyo afaan nama qabachiisa. Gaafa waaqayyo namaaf falme, gaafa waaqayyo namaaf dubbatame, wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru. Guyyaa 15 si hafe naan jedhani. Fannifamta. Guyyaa 15. Haa hin beeku anoo. Gaafa akkasii amma sanattis waan dubbadhu achitti maa hin beeku garuu namsee dhabuutti xirfachuu iyyuu kiyya of nan beeka. Ergasii garuu ijoollee dhugaaf soba kan gargar nama baasu naan jedhani. Ijoolleen baay'eetu jira ture. Ergan kana hundumaa gaggarafamee bakka dubbii dadhabee minaan illee naa kennuu didanii xoollogee uffanni uffatan achii fudhadhee mana sanaa baheedha. Uffadhee bahee torbee 3 lakkoofsiseera achitti. Garuu ji'a 3 hidhamee torbee 3 lakkoofsiseera. Torbee 3 booda ijoollee hidhamanitti nama kani. Amma torbee 3 garuu kophaa kiyya rafaa ture. Kophaa kiyya lafa qulqullaa cabbeen akka cabbeetti kan nama fooxaa takka ittiin qaba ture.
dhugaashee dubbatti har'abaata dhugaashee dubbatti har'abaata gaafa shaaranachiis mul'atu harkuma kee irratti mul'ate harka koo qaama sama mul'aa irratti mul'ate akkattin isa qaqqabe yaa ta'u iyyuu malee immoo wanti ragaanaa ta'e tokko amma ta'e torbee tokkoon dura safaran ture sana keessaa namichi wayii marbaatiin isa qabee akkuma kato doqaama dhiqatu du'ee ture amma ta'e garuma mucaadhaan mana keessatti waan wal qabnee jiruuf waanuman ani ajjeesa likidhumaaf itti fakkaate haati manaa kiyya bakka mucaan bu'e sana bu'uu qabaatti jette dhattee jirti ishiin edaa harka ishii irratti ashaara mul'ate ishiin kan dubbattu qaaliidhuma tokkicha kanaaf abbaa mucaa maal jette jennaan abbaa mucaa yaa ta'u iyyuu malee warri ishiin bira turte yaa dubbatan gaafa jedhe namichi ishiin kana hin gootu garuu hin ajjeestu ishiin garuu maal jette haati manaa bakka mucaan bu'e bu'uu qabaatti jette bakka mucaan bu'e bu'uu qabaatti abbaa manaatis hunduu zuuma jedhan garuu namichi kiyyaa amma baay'ee amma ta'e keessa isaa hin eeyyamneef hin dubbanne inni zim jedhe bakka mucaan bu'e bu'uu qabaatti jedhan daa'ima rukutee kan jiru madaamidhaan warra rukutee wal kabalanii kan achi keessa jira ijoollee baay'eetu ture baay'ee isaan biraa hin bahu garuu du'uuratu natti faradame ana bakka mucaan bu'e ajjeefteetti du'uu qabaatte jedhan isaan akkamittiin an du'a fannisanii ajjeesu filadhu naan jedhani filadhu shugguxiidhaan duutamoo akkuma mucaa ajjeesetti ni tirgiidhaan duutamoo billaadhaan duutamoo fannifamuu sii wayya ani mimmaan fuudhan deen dubbadhu garuu wanta akkana yaadadha ture innis immoo maali yoo jettan immaa koo baay'een jaaladha armee koo baay'een jaaladha otoon armee koo hin argin maaloo nan ajjeesnaa jechaan hin ture al takkaaf carraa naa kenna waaqayyos kanan kadhadhu deebii isaaniitan deebisa otoo hin ta'in carraan armee koo argu bichaa carraa takkitti naaf kennaa jechaan ture carraa takkitti kanan armee koo ittiin argu garuu carraan isa tokkitteen gimmaashaa argachuu hin dandeenye baay'een jaaladha armee koo garuu torban irraa bakka ashaaraanis achii baheera harkuma kiyya irratti mul'ateenis kana dubbadhu qaalma tokkicha garuu mucaan kun du'eera mucaa tokkicha ana bichaatu mana keessa ture marbaatiidhaan qabee aduu harka koo irra jira nu ajjeestu wanta ni beeka tokko hin jiru isaan bakka anumarratti muranii du'uu qabaatti jedhanii yaaduutu jedhanii isaanuu maalin ajjeesu qaraxiitii mataatti na hidhanii akkasitti fannifamtanaan jedhani qaraxiitii mataatti siidhama sana booda fannifamtanaan jedhani kanatti muraniiti ijoollee keessaa na baasanii kutaa tokkotti na galchanii kutaa sana keessa wanti na agarre hin jiru amma torba sadii booda ijoolleetti makameen guyyaa 18 moo akkasan ture ijoollee gidduu yaa ta'u iyyuu malee kana iyyuu halkan tokko isaan biraa deemee dukkana keessa na bulchaa na garafaa achitti na gaafachaa agabuu na bulchaa sana booda gadi ba'ee ifan argu ijoolleen kun irra kan gibbii keessa kan hojii hin hojjisiisu kan hojjetan hin jira ani garuu hin bahu socho'u ture na eegu ture nafsa gadaa inaan jedhu baxaan bakka akkamittiin